eenyutu itti gaafatama? Akkam jirtu kabajamtoota keenya Afrikaa Press irraa oduu qabnu isin dhageessifna nu duukaa bu'aa. Waraana Ameerikaan Iraan wajjin taasisaa jirtu kanaaf eenyutu itti gaafatama? Hoogganaan Dimokiraataa mana maree Ameerikaa Hakeem Jeffries bulchiinsa Doonaald Tiraamp irratti qeeqa cimaa dhiheessan. Akka ibsa isaaniitti Doonaald Tiraamp waraana qophii fi tooftaa of baraaruu malee jalqabuun Ameerikaa baasii guddaa keessa galchee jira jedhanii jiru. Turtii ABC News waliin taasisaniin Tiraamp yeroo duraatiif walitti bu'iinsa kana keessa akka hin seenneef waadaa seenee ture jedhan. Amma garuu baha giddu galeessatti hojii waraanaa fi doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu baasaa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessan uummata Ameerikaa biratti deeggarsa hin qabu jedhanii jiru. Dabalataanis tarkaanfiin waraanaa kun dantaa nageenya biyyoolessaa Ameerikaa kabachiisuudhaaf ta'uu isaa ragaan ifa ta'e kan agarsiisu hin jiru jechuudhaanis qeeqanii jiru. Qeeqni siyaasaa fi falmiin mootummaa keessattis ammas dabalaa dhufaa jira. Afrikaa Press follow taasisuudhaan odeeffannoo haaraa fi isa sirrii ta'e argadha.